Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa gahu isiniin jenne taansuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oromoodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warri dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya affeeramtanii jirtu. Subscribe godhuudhaan gara maatii chaanaala kanaa kottaa kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Rakkoo nageenya godina Boorana Bahaatii fi naannoo Somaalee gidduutti uumamee tureen daandiin nageellee Booranaa Moyyaalee geessu erga cufame baatii lama caaluu jiraattonni himanii jiru dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu mariin Itiyoophiyaan liqeessitoota isii wajjin taasifte waliigaltee malee xumurame jedhamee jira dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati lolli zoonilee godinaalee akkasumas aanaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Mootummalleen waraanni kaabaa osoo hin jalqabin jechuudhaan giddugala Oromiyaatii fi Oromiyaa bakkoota garaagaraatti duula bal'aa gaggeessaa jira jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu ammeedha. Oduu ammeetiin naannoo Tigraayitti mormii loltoota TPLF itti fufee jira. Yaaliin fonqolcha mootummaa naannoo Tigraay irrattis raawwatame jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Gara oduu biyya alaatti yeroo ceenu oduu gaddaati. Oduu baay'ee miira nama tuqu. Afrikaan nama jabaa hayyuu fi ogeessa siyaasaa tokko dhabdee jirti. Siyaasa Afrikaa keessatti bakka guddaa kan qabu dhalataa keenya kan ta'e Raahilaa Omolo Odingaa dhibee isa qabate irraa dandamachuu dadhabuudhaan addunyaa tanarraa har'a du'aan godaanee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata nu wajjin tura. Daandiin nageellee Booranaa Moyyaalee geessu erga cufame ji'a lama ta'uu jiraattonni himanii jiru. Rakkoo nageenya daangaa Oromiyaa godina Boorana Bahaa fi naannoo Somaalee jidduutti mudateen daandiin nageellee Booranaa gara Moyyaalee geessu cufamu rakkataa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti himanii jiru. Daandiin kun erga cufame ji'a lama caale jedhanii jiru jiraattonni. Ammallee sababa araarri gidduu uummata lamaanitti waan hin bu'iniif rakkoowwan hedduuf saaxilamuu himanii jiru. Aangaa'onni naannoo Somaalee immoo akka miidiyaa Addis Istaandaarditti himanitti daandiin kun banaadha jechuudhaan cufamuu isaa haalanii jiru. Obbo Xaaxoo Diidaa jiraataa aanaa Waacillee kan ta'an sababa walitti bu'iinsi ji'oota dura uumameen daandileen cufamuudhaan uummanni rakkoo keessa seenuu himee jira. Akka inni jedhetti daandiin Moyyaalee ka'ee Borborii fi Waacilleen qaxxaamuree nageellee Booranaa geessu sababa rakkoo nageenyatiif erga cufamee ji'a lama caaluu himee jira. Sababa rakkoo kanaatiifis fira keenya kan gama Liiban jiru dubbisuu hin dandeenye jedhee jira. Akkasumas jiraataa magaalaa Moyyaalee kan ta'e namni Dirifaa Jaarsoo jedhamu sababa waraana kanaatiin geejjibni uummataa Moyyaalee irraa ka'ee nageelleen deddeebisu dhabamuu irraa kan ka'e daandiin uummataa gargar cite jedhee jira. Sababa kanaaniifis uummanni gama lamaanitu rakkatu kan hime Dirifaan Booranni nageellee Booranaa deemuuf karaa magaalaa Hawaasaa deemuu akkasumas jiraattonni naannoo Somaalee Moyyaalee irraa Udat deemuuf karaa laayettiin naanna'uuf dirqame jedhee jira. Haalli karaa dheeraaf naanna'uu dirqisiise kun immoo baasii hin taaneef nu saaxile jechuudhaan himee jira. Oduun itti aanu mariin Itiyoophiyaan liqeessitoota ishee wajjin taasifte osoo hin milkaa'in hafee jira. Warri liqeessan tarkaanfii seeratti deemna jechuun dhagahamee jira. Itiyoophiyaa yeroo ammaa kana hanqinni doolaaraa hamaan isii mudatee jira. Kanarraa kan ka'e liqii barbaaddi. Liqii kana argachuuf immoo liqii kana dura irra ture yookaan akka dhiifamuuf yookaan immoo yeroon akka dheeratuuf marii gaggeessitee turte liqeessitoota isii wajjin. Haala kaffaltii liqii isheerra jiru fooyyeffachuuf liqeessitoota waliin mariin gaggeessite qibxata kaleessa waliigaltee malee adda ka'ee jira. Sababa milkaa'uu dhabuu kanaatiifis Rooyitara akka gabaasetti seektarri faayinaansii biyyattii amansiisaa ta'uu dhabuu isaa eeree jira. Bara 2023 Itiyoophiyaan liqeessitootaaf kaffaltii kaffaluu yeroo qabdutti osoo hin kaffalin waan bira dabriteef waliigaltee gamtaa biyyoota 20tiin furmaata yeroo gabaabaatiin yeroon kaffaltii dheerateefii ture. Mootummaanis waliigalteen fooyya'aa ta'e argamaa jira jedhee ture. Akkasumas waliin mari'achuun abbootii boondii kanneen waliinis eegari itti fufa jechuu isaas Rooyitar gabaasee ture.
Yeroo sanatti abbootiin boondii liqii isaanii keessaa parsantii 15 gadi buusuu fi meeshaalee yeroo liqiin kun hin deebine bakka bu'u value recovery instrument kan jedhaman jechuudha. Hojiirra oolchuu kan dabalatu yoo ta'u kunis mala dameen alergii Itoophiyaa waggoota dhufan keessatti ga'umsa cimaa yoo agarsiise liqii akka deebisu dandeessisuuf yaadameeti jedhamee ture. Mariin kaleessa taasifame immoo kanarratti xiyyeeffatee ture. Osoo hin milkaa'in yookaan immoo waliin galin adda cite. Koreen abbootii boondii kanneen akka Morgan Stanley Investment Management, Franklin Templeton, VAR Capital fi Farallon Capital dabalatee mariin kun adda cituu isaatti baay'ee mufachuu isaanii ibsamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa zoonilee godinaalee akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanarratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Ammas itti fufteedhaan haleellaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argatu kan beeksise yoo ta'u, haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Qondaalatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Wallagga lixaa aanaa Qondaala ganda Gajaagaajee jedhamutti guyyaa kaleessaa hattee hidhuudhaan haleellaa humnoota mootummaa konkolaataa F2 socho'aa turte irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa raawwateen ajajaa 50 dabalatee loltoota isa wajjin turan guutumaan guututti hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii Bahaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Arsii Bahaa aanaa Shanankoolutti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Aanaa Shanankoolu ganda Cabbii Qaammee jedhamutti mooraa waraana mootummaa argamu irratti haleellaa raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisu loltoota mootummaa irrattis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun mooricha keessaa yaasuun meeshaalee garaagaraa humnoonni waraana mootummaa mooricha keessatti gatanii biraa bahan guutumaan guututti to'atu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo godina Matakkala aanaa Dibaatitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Aanaa Dibaat ganda Laaftoo jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakatta'aatiin waraana bilisummaa Oromoo barbaaddee itti raayitetti hattee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa humna namaatii fi meeshaa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo basaastota baay'ee hammaatoo ta'anii fi miidhaa guddaa uummata irratti geessisaa turan to'adhe jedhee jira. Lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuu magaalaa Goorii ganda Duwwaa 1 jedhamutti sakatta'aa taasiseen basaastota hammaatoo 2 yeroo dheeraaf lubbuu ilmaan Oromoo qulqulluutti taphataa turan to'annaa jala oolche jedhee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kana wal qabatee odeeffannoon gama mootummaatii jiru argachuuf yaallee jirra. Garuu argachuu hin dandeenye wanti jedhamellee hin jiru. Ta'ullee mootummaan gama isaati opereeshinii bal'aa keessattuu giddugala Oromiyaatti gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Keessattuu lola kaabaa ni ka'a jedhamee yeroo ammaa kana sodaatamaa jiru wal qabatee gama kaaba Itoophiyaatti lolli osoo hin kaane giddugala Oromiyaa qulqulleessuu qabna jechuudhaan giddugala Oromiyaa naannoo magaalaa Finfinneetii fi walumaa galatti zoonii giddugalaa irratti opereeshiniin bal'aan gaggeeffamaa jiraachuu beekamee jira. Akkasumas mootummaan godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti humna bal'aa yookaan guddaa bobbaasuudhaan bakkoota garaagaraatti opereeshinii gaggeessaa jiraachuun beekamee jira. Oduun itti aanu naannoo Tigraayitti TPLF irratti mormiin guyyoota 3 dura jalqabe har'as itti fufee jira. TPLF irratti mormii gaggeessaa kan jiran miseensotuma humnoota isaanii yoo ta'an guyyaa har'aa mormii kana itti fufuudhaan karaawwan gara Maqalee geessan kallattii garaagaraatiin cufuun mormii isaanii dhageessisaa jiru jedhamee jira. Miseensonni waraanaa TPLF mormii kana gaggeessan kutaa waraanaa 11, kutaa waraanaa 43, kutaa waraanaa 92 fi kan biroo kan mormii kanarratti hirmatan ta'ulleen beekamee jira. Sababa mormii kan ta'es mallaqa argachuu qabnu nuuf hin kabalamne jechuudhaan mormii kan gaggeessan ta'uun himamee jira. Pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa naannichatti miseensota humnoota Tigraay kaampiiwwan garaagaraa keessatti qubsiifamanii turaniif mallaqa biliyoonotaan baasaa fi turuu eeruudhaan kunis naannoo Tigraay garmalee hubuu himee jira.
Mormii dhoo'ee kana wal qabate hooggantoonni TPLF mormitoota waliin marii kan gaggeessan yoo ta'u walii galuurra akka hin ga'inis dhagahamee jira. Ta'ullee gaafiin mormitoota sirrii ta'uu fi mallaqni isaan gaafatanis kan isaaniif kaffalamuu qabu ta'ullee eeranii jiru. Oduu amma nu ga'een immoo mormiin naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiru gara yaalii fonqolcha mootummaatti tarkaanfatuun dhagahamee jira. Fonqolchi mootummaa yaalamuu Tigraayitti maddeen garaagaraa ibsanii jiru. Akka odeeffannoon amma nu ga'e ibsutti mormitoonni dhalattoota Tigraay kanneen magaalaa Finfinnee galma naannoo Oromiyaatti walitti qabaman Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa haal duree tokko malee hatantamaan akka aangoo gadi dhiisu gaafachuun dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo mormiin loltoonni gaggeessaa jiran kun qindoomina dura taa'aa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin gaggeeffamaa kan jiru akka ta'ee fi kaayyoon fincila waraanaa kunis qopheessummaa Shaabiyaan Jeneraal Taaddasaa Warradaa aangoorraa kaasuun bakka isaa ergamaa amanamaa Shaabiyaa kaa'uudhaaf jedhamee jira. Kana jechuun Eertiraalleen fincila kana keessaa harka qabdi odeeffannoon jedhu maddeen garaagaraa irraa bayaa jira. Wiixata galgala garuu mariin gaggeeffamee ture. Hidhattoonni 100 ol ta'an akka hidhaman murtaa'ee ture. Kanneen keessaa 44 miseensa raayyaa ittisa biyyaa kan turanii fi akkasumas 22 immoo humna tikaa Tigraay kan turanidha. Sababa jeequmsi hammaateef immoo osoo hin hidhamin hafanii jiru. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabrinu oduu biyya alaatiin oduu baay'ee miira nama tuquu fi gaddisiisaa tokko qabannee jirra. Namni hayyuun akkasumas gameessa siyaasa keenyaa kan ta'e Raayilaa Odingaa du'aana addunyaa kanarraa boqatee jira. Guyyaan har'aa Keeniyaaf guyyaa gaddaati. Keeniyaa qofa osoo hin taane Afrikaaf guyyaa gaddaati. Afrikaan akkasumas Keeniyaan nama jabaa hayyuu fi akkasumas gameessa siyaasaa tokko dhabdee jirti. Ministeerri muummee Keeniyaa duraanii fi akkasumas gameessi siyaasaa Keeniyaa Raayilaa Odingaa addunyaa kanarraa du'aan boqatanii jiru. Raayilaa Odingaa dhukkuba onneetiin qabame dhibee onnee isa mudate Hinditti yaalamaa ture. Hinditti yaalamaa turus dhukkuba isa qabaterraa baraaramuu yookaan fayyuu hin dandeenye guyyaan isaa ga'ee umrii waggaa 80ffaa isaatti har'a ganama addunyaa tanarraa du'aan boqatee jira. Raayilaa Odingaa siyaasa Keeniyaa keessatti nama gahee leencaa taphateedha. Sirna dimokiraasii lafa qabsiisuuf akkasumas bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qabsoo guddaa taasisaa ture. Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa keessatti marsaa 5 hirmaachuun morkataa cimaa kan turee fi siyaasa Keeniyaa keessatti ashaaraa ol aanaa kan qabu Odingaan komishinii gamtaa Afrikaa ta'uufis dorgomee morkataa cimaa ta'uudhaan Muhammad Ali Yusuf waliin hanga marsaa dhumaatti dhaqqabee ture. Raayilaa Odingaa filannoo pirezidaantummaa biyyoolessa Keeniyaa irratti Uhuru Kenyaattaa fi William Ruto waliinis dorgommii cimaa taasisee ture. Walumaa galatti yeroo 5 kan dorgome yoo ta'u carraa pirezidaantummaa argachuuf garuu hin carroomne. Bara faranjoota 2008 hanga 2013 ministeera muummee Keeniyaa ta'uudhaan tajaajilee jira. Akkasumas yeroo garaagaraatti ministeera dhaabbilee adda addaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turee jira. Bara dabre filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa irratti William Ruto waliin dorgomuudhaan garaagarummaa xiqqoodhaan moo'ame. Raayilaa Odingaan Hindi magaalaa Koochitti yaalarra turu Reuters gaazexaa Hindii Maatruub Huumii jedhamu waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Yaalli isaaf taasifamaa turus dhukkuba onnee isa qabaate irraa baraaramuun hin dandeenye addunyaa tanarraa du'aan boqatee jira. Boqatuu Raayilaa Odingaatiif biyyoota fi dhaabbileen garaagaraa gadda ibsatanii jiru. Dursee gadda ka ibsate gamtaa Afrikaati. Akkasumas dhaamsa gaddaa Keenyaaf erganii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun har'aaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagaatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagaatti nu tura.